Hi guys, akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa jirtu isiniin jecha baga chaanaalii kanatti nagaa dhuftanii isin jechuu barbaada. Chaanaalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoo immoo like gochuudhaan share fi commentii yaadaaf qeeqa qabdanis nuuf barreessaa. Nu faana turaan isiniin jedha. Arras qophii ajaa'iba tokko isiniif qabadhee dhufeera. Garuma sagantichaatti waliin darbina nu faana tura. Egaa akkuma beekamu addunyaa keenya kana keessa kana keenyatti namoonni har'a iddoo gurguddaa gahan seenaan isaanii, duubni isaanii, background hin taanes background yookiin baqa wantoota dadhabsiisaa hedduu keessa darbanii har'a sadarkaa nuti itti ilaallu osoo hin taane sadarkaa nuti itti arginu osoo hin taane yookiin fuula kaameraatti dhufanii bakka waan mijateef fakkaate uffatanii kokkolfanii duuba isaanii wantoonni baay'een akka jiru beekamaadha. Har'aanis seenaa nama yuutuubara tokko wajjin wal isin barsiisaa kan beektoota isa rakkina qabu. Warreen beekne immoo isin barsiisaa viidiyoo kana laayikii chaanaalii kana subscribe gochuun dagatinaa garuma isaatti darbina. Amma kan inni wal isin barsiisuu barbaade Jimaa yookiin Jimaa Doolaars yookiin immoo maqaan yuutuubii isaa Mr. Beast jedhamuudhaan kan beekamu. Har'a seenaa isaanii isin barsiisaa garuma isaatti wajjin darba. Mr. Beast kan dhalate akka lakkoofsa Awurooppaatti Meey 1998 Kansas biyya jedhamtutti dhalate. Biyya sana keessatti dhalatee achuma taa'uu hin dandeenye guddinni isaa biyya Giriik jedhamtutti guddatee haati isaa silaa wataadara turteef kanaaf jecha xiqqoo bakka iddoo tokko taa'uun hin mijannee fi kanaaf jecha biyya sanatti guddatee innis bakka akkuma daa'ima tokko manuma barumsaa otoo barachaa jiru bakka innis mana taa'ee haati isaa bakka abbaa isaa faana sila gargar ba'aniif isaan guddisuun sila ga'een shira jiruuf bakka fokkasiin ishee irratti birrii sila ta'e bakka birrii argachuudhaaf walii gadee deddeemaa turte innis mana taa'ee akkuma daa'ima akkamii bakka jedhee ture amma interview waan ta'e dubbatee ture interview irrattis akkas jedhe ani waan tokko jaalannaani waan sanaaf jireenya koon kennaaf jedhee dubbatee ture. Har'a guddina inni irra ga'ee fi sadarkaa inni irra ga'e irra kanas kan geessise isuma jecha isaa sana dhalatti fakkaata. Kanaaf inni akkas jedhee dubbatee ture. Innis amma gara innis akkuma mana barumsaa deemeen Beest Boolisaa jedhamu sarratti bakka jireenya isaa mul'u kenne isa taphachuu eegalee yeroo daa'imummaa isaatti bakka isas akkuma ta'anii buusisanii achii booddee mana taa'u jalqabee mana taa'ee viidiyoo garaagaraa yuutuubii irraa televiiziyooniidhaan taa'ee ilaaluu jalqabee shoowwan adda garaa bakka waan argatu ilaaluu bakka yuutuubii jaallate achii yuutuubii erga jaallateen booddee guyyaa ta'e akkas jedhee dubbatee ture. Sodaa walitti osoo jechi jira taate kan ibsuun ture. Ani baay'een sodaataa ture. Kanaafis leenjistoota qofaana yeroo baay'ee walitti buuna. Fuula koo waan isin garramu qoobiidhaan dhokseen deema qoobii yookiin kuffiyyaa isa jedhamu sanaan dhokseen deeman ture. Isaafis bakka walitti lola leenjistoota qofaana walitti bu'aa ture. Kanaaf fuula nama fuuldura dhaabadhee dubbachuu wanni immoo hin yaadamu dubbatee ture. Kanaaf jecha achii booddee bakka inni yuutuubii isaa otoo ilaalu bakka dhufee namni goddanyoota isaa bakka akkasidha waa'ee yuutuubii irra kan ilaale namni kennuuf hin jiru ture. Achi goddanyaa isaa tokko nama kisiis waan nama jedhamu tokko qaba ture. Isa qofatu innis sila yuutuubii jaallatuuf waa'ee yuutuubii sana dhageeffataaf ture. Achii booddee bakka yuutuubii sababa kanaaf walitti dhidhiyaatanii bakka innis bakka yuutuubii haati isaa yeroo mana baatutti viidiyoo yeroo isheen mana baatu mana taa'ee bakka isheen hojiidhaaf gara alaa isheen baatu immoo mana taa'ee viidiyoo hojjechuu eegalee achii booddee innis bakka otuma jedhu tokko lama jedhee eegalee otuma jedhu bakka amma gara akkuma yuutuubii jalqabee maazarii isaatti harmee isaatti himuun barbaanne ture. Innis akkuma 10,000 galeen akkamitti modee ofuma isaaf waadaa galee yuutuubii isaa eegalee achii booddee bakka otuma dhokatee viidiyoo waraabuu harmeen isaa seeti ture bakka jechuun jedhamti bakka inni waan silkii dubbatutti fakkaata ture. Inni doormii isaa keessatti galee bakka yuutuubii hojjechaa ture. Bakka innis akkasumatti itti fufee dubbatee barrinni akkas jedhee dubbate baranii hin daganne keessaa bara 2008 hin dagadhu bakka namni tokko ture hiriyaan qabu ture bakka jechuun mana barumsaa deemuudhaan mana barumsaa gara mana barumsaa gara kanuma bichaa ture jedhee dubbatee ture. Bakka yeroo yuutuubii jalqabu yeroo yaada kana jalqabu mucaa waggaa 12 ture. Achii booddee
bakka jalqabee akkuma YouTube irraa faayidaan argamus akkuma YouTube irraa birriin argamus hin beeku ture. Bakka guyyaa ta'e hojii viidiyoo tokko kana caala namichi viidiyoo bakka yeroo hojii koo hunda dhiisee YouTube maafan kennaa. YouTube mana hojjedha jedhee mucaa namichi dubbatu tokko YouTube isaa viidiyoo isaa argee ture lakkaa'u waan akkasiis hin danda'ama jedhee innis gara sanatti bakka YouTube irraa akka argatamus viidiyoo ediitii gochuun beeku viidiyoo homaa bakka homaan beeku ture achiin bakka gaafa Febraarii 2012 keessa viidiyoo isa jalqabaa geemii daarikii taphatamu tokko waraabee tokko hidhee YouTube irratti postotee eegalee innis bakka YouTube viidiyoo ediitii gochuun beeku bakka homaan beeku ture viidiyoo ediitii gochuun beeku waanuma tokko beeku waa'ee YouTube homaan beeku akka birrii kanfalchiisus mucaa bakka birrii siin qabu ture mucaa hiyyeessaa ture haadha tokkotu guddisaa bakka kanaaf jecha inni siluma YouTube jaalatu bakka kaayyoonni inni gaafa sana dubbate bakka wanta jaaladhu tokkoof jireenya koo nan kennaaf fedha inni dubbate tokko bakka isumaaf natti fakkaata jireenya isaa kenneefi achi booddee bakka hojjechuu eegalee bakka innis bakka yeroo sana viidiyoo sana namni bakka jechuun hojii isaaf bakka kompiitara yookiin waan hojii isaaf gargaaru bitachuudhaaf waan sana ajaa'ibu waggaa tokko walitti fudhate kompiitara tokko bitachuu fi bakka akkasumatti namoonni viidiyoo isaa ilaalaniifis hin jiru viidiyoon isaas bakka nama 10 nama 15 nama 20 bakka nama 12 waan akkasii waan hin caalletti ilaalaaf ture. Bakka innis ilaalaaf ture garuu inni bakka kaayyoo isaaf waan jaallateef waan bakka waan hundumaaf inni bakka sila waan hin jaalladhe tokko jireenya koon kennaaf fedhe kanumaaf jecha jireenya isaa kennee fi barreessota irraan argatee bakka guyyaa ta'e minuman deemedha anis kanumaafan jalqabe anis guyyaa ta'e bakka deeggarsa keessan ta'e anis guyyaa ta'e akka ittiin jijjiiramuu nan danda'a jedhee yaada kanumaaf jecha inni viidiyoo cimee hojjetee waan tokko cimanii hojjenna wanti galma hin geenyeef hin jiru kanumaaf jecha bakka amma kana caala bakka gaafa Juulaay keessa gara ji'a 2013 hordoftoonni isaa gara 140 ture bakka innis bakka isaa marratti bakka achi isaanii dhimma tokko bakka innis abdiin kutannee ammas itti fufee hojjete 2015 fi 16 immoo jamaa yookiin jimaa Doonaald yookiin immoo Mr. Beastiin 2016 keessa naannaa hordoftoonni isaa naannaa 30 qaqqabanii fi ture innis bakka akkasumatti itti fufee hojjetee bakka inni amma maal akka murteesse bakka achi waan armee isaa sana walitti buusu tokko murteesse innis maalidha barumsa muluu dhiisee jireenya isaa garuma YouTube'itti bakka hunda jireenya isaa jechuudha. Jireenya bakka waan hunda isaa waan hunda dhiisee bakka achiin gara sanatti intini ta'u ture bakka isaa innis yaadee ture bakka achiin armee isaa faana walitti bu'ee achiin armee isaa yookiin barumsa barachuu yookiin immoo mana koo gadhiistee na baasuu jettee bakka murtee tokko isaa murteeffadhu jetteeni innis bakka gaafa sana sila iddoo gahu sila beekuuf homaatti hin fakkaanne ture mana ba'ee bakka achiin utuma jiraatu bakka murteeffatee bakka utuma jiraatu bakka akka intini ta'ee ture bakka guyyaa tokko bakka silkiin bilbilli isaa bilbilamee fi akka tasaanis na'ee eessadha silkiin kun mana jedhanii achiin kaasee yeroo jedhu waan inni yaannetu mudateen ture innis maal ture seetanii bakka intini jira miti bilbilee fi bakka dhaabbanni tokko akka ittiin $5,000 sii kanfallaa beeksisanuuf jedhee inna innis gara seen wallaale bakka cufee armee isaatti dawwale eeloo armee har'a waan asitti munaman ture maanne lama komaanedha achiin bakka dhaabbanni tokko natti bilbilee $5,000 beeksisii naaf hojjedhu naan jedheeni achiin isheenis gammaddee $5,000 jette naatee bakka achiin utuma ishiin gammachuu ishiin fixatiin waan gaddisiisu tokkotti mee anis immoo nan dide kaa'edeen maaliif didde $5,000 akkamitti nan lakki $10,000 gootan malee hin barbaadu jedheen dideen achiin bakka dhaabbatichis indinneeni in hojjechiise bakka inni beeksisa isaa $10,000 in hojjete $10,000 sana bakka hojjetee naamni bakka inni ishiidhaan intini ta'e amma gara sanatti amma gara milkaa'inaatti dhufaa waan jiru fakkaata bakka achiin birrii isaa argate sana argatee YouTube irraa beeksisa hojjetee argate warra rakkata warra karaa irratti kufan gargaaruudhaaf innis kutatee ka'ee achii booddee bakka
akkasittiin mana jedhee bakka gaafanni viidiyoo hojjeta beeksisa tokkoon argata beeksisa sana hojjetee birriisa sana immoo warra intiniif kennaa bakka warri beeksisa hojjechiisanis bakka karaa lama faayidaa argatu sila ta'e karaa tokkoon namoota gargaaru karaa tokkoon beeksisa isaanii hojjifatu bakka karaa lama sila ta'eef baay'ee gammadanii achii booddee bakka isaanis hojjechiisuu jalqabanii innis bakka akkatuma jedhu guyyaa tokko gara mana aarmeesaatti deemee gara mana aarmeesaatti deemee bakka mana aarmeesaa erga dhaqeen booda bakka gwaddanyaasaa waraabaa hiriyaansaa bakka waraabaan ture gara mana aarmeesaatis deemee achii booddee aarmeesaaf idaa ishiin manarra jiru idaa manaa muluu kanfalee fi achii waraqata xiqqootti kenne achiin ishiinis fuute inni maal ture cheekii birrii meeqa cheekii birrii 100 bakka waan sin ajaa'ibu bakka jireenyi dhalli namaa akkatti inuma jijjiirama kanaaf jecha bakka inni aarmeesaas jijjiiranii achiin booddee bakka ba'ee namoota gargaaree waanuma maarkeetii keessa jiru muluu bitee bakka achiin namoota karaarra jiran muluu deeggaruu jalqabee achii booddee bakka milkaa'uu fi jalqabee jireenyi isaa beeksisoota hedduu argatee amma bara 2022 keessa akka addunyaa keenyatti yuutuubara sadarkaa lammaffaa irra ta'uudhaan takkaataawwan miliyoona 100,000 ol qabaachuudhaan yuutuubarii addunyaa keenyarraa lammaffaa ta'ee jira. Mr. Beast yookiin Jeelii Doonaald bakka har'a nama akkasiirra ture har'a sadarkaa amma sana keessa ka'ee waan hunda amma sana keessa darbee har'a sadarkaa sanarra ga'ee amma naannaa birrii amma kanaaf hordoftoota amma kanaaf yuutuubiin horatee jira. Kanan isin jechuu barbaada seenaan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe isuma kana ture galatoomaa. Laayikii viidiyoo kana laayikii gochuun chaanalii kana yeroo sabskraayibii gochuu fi bakka dawwil milikkita ishii dawwilii jirtu sana caaluudhaan viidiyoo kanaan postoota kan akkasiin ga'u gochuu dandeessu. Nagaanaaf ta'a isiniin jaalladha. Baay'ee.